ዱባ አዎ ዱባ እንትን ነው፣ አትክልት ነገር ነው። ለወጥ ነው የሚሆነው። አዎ ለወጥ ታይሚንግ ጋይስ። ባቆላ ምንድን ነው? ባቆላ እያለኝ ነው አንዱ። ባ ደባስ እም? ባቆላ ምንድን ነው? ባቁላማ ባቂላ ባቄላ ሳይሆን ባቁላ። ባቁላ ባቁላ ኦሮምኛ ነው መሰለኝ። ባቁላ እያለኝ ነው ሲለኝ። ዱባ ነው። ዱባ በአማርኛ ዳባቁላ ዳባቁላ ነው የሚለው። ዳባቁላ ምንድን ነው እሱ? ዱባ ነው። ዱባ አትክልቱ ለወጥ የሚሰራውን። ኦኬ። ሀባብ ይመስላል። ሀባብ አዎ ሀባብ ይመስላል። አዎ አንተ እሱ በልተህ ታውቃለህ? አዎ በልቼ አውቃለሁ። አሁን የበላሁት ለእራት። ኦኬ እኔ በልቼ አላውቅም እሱን። ትወዳለህ? እኔ እንጃ እኔ አልወድም ማለት ቀምሼው አላውቅማ። እንዴት ጣዕሙ አላውቀውም። አረ ትልልቅ ሆቴል አለው እኮ አይ ስካይላይት ምናምን ሼገሮቤ ራሱ በላ እኮ ኛቴ ጅረ ታውቃለህ? ሼገሮቤ ኛቴ ዳበት በልቶ እየቆመ ነው መንገድ ላይ ማለት ነው። ሼገሮቤ ምንም እየገባኝ አይደለም የኔ አባት የምትለውን። ከነም በይቴ ስካይላይት ሆቴል ታውቃለች? በደንብ ጣፋጭ ወጥ ነው እኮ ለባቁላ ማለት ነው በወጥ። ኦኬ ግን እኔ ቀምሼ አላውቅም። የ108 ሺህ ሆቴል የክሬፈቴ ስካይላይት ሼጋሮቤ አታውቂም አንቺ? አላውቅም። እና በቃ ልወጣ ነው አሁን። ደህና ደርሼ ነው ውድ ልተኛ። እሺ ቤቢ ትንሽ ፋሚሊዎች ጋር ሞቅ ሞቅ አድርጌ እረፋለሁ። እሺ እሺ እኔ ቆንጆ ባይ። በሰላም በሰላም። ዱባን አማርኛ ነከብደበሚው አውዙ ቢላይ ዋኛን ነው ካናገና ሃይ አከምቲ አማርፉ ማመቃት ደብል لا إله إلا الله dubba amaariffaan waan dhabaniif dubbatti hin dalaagona. Evening, Takiti speaking. How can I help today? Yes. Right, what are you up to? I'm fine. Alhamdulillah, I'm doing great as well. I've just come back from work. I've just cooked food. I'm going to have something to eat. But as I was going to eat something, you pulled me up. Is there anything I can help you with? Okay. Where is your potato specialist today? There is two different potatoes. There is one sweet potato and another one which is a normal one. The normal one you can eat it as a salad or as a jacket potato. Okay. One question. I have one question. Okay. You are ready? Yes. Okay. What is Duba name of the what is Pumpkin. English Pumpkin. Duba of the name? It's called pumpkin. Tell me. Pumpkin. Mumkin? Pumpkin. No. Wallahi pumpkin. Pumpkin. Pumpkin, yeah. Wow. Biyya kanatti ጊዜ ሃሎዊኒ ጊዜ ሃሎዊኒቲ dhaggeeffadhu
ጊዜ ሐለዊኒ waan ittiin nama sodaachisan irraa tolchan. Pumpkin. Yeah. Do you like eat the pumpkin? No, I never eat. What? I don't like pumpkin. I don't eat pumpkins. Do you like rafu, sir? Yes. What is rafu by English? Spinach. Spell it? Spinach. Spinach. Yep. Wow, wow, wow. Very, very beautiful name. Okay. Yeah. Shuro. Surprisingly, wanni qaba ummata Nigeria qaba fufu jaanin garuu isaan waxii hojii nyaatan. Okay, tell me everything. Porridge akanas jala. Porridge in bar shurbada. Shuro, about Marka. Tell me about Marka and the name. It's not in English, but Huh? like Nigerian, Moroccan, they use fufu. Shuma? Maal Fufu jaanini shuro dhiyaata malee shuroo miti. Garuu waxiilee adda addaarra naqanii nyaatanii nuti amma zayita dhadhaa or itittuu aannan nyaannaami. Kaameroonii nyaata jaan. Probably, I don't know. But I normally see Nigerian eat it here. Waan bareedaadha yaa. Maqaan isaanii Ingiliffaan nama dhiba. Maaltu itti dhala? How are you, bro? Haalan. Akkam jirta fayyaadha? Fayyaa zaki. Akka gaariidha. Fuffuun barra takkiti Naajeeriyaa miti ba? Kaameruun fuffuun Kaameruuntu nyaata. Wanni nyaatu suuqoo nyaata yaa. Yeah, wanti nyaatan anaasitti bishaan amma jiru kanatti Nigeriyaa nyaattuun arkeen jeebaranis. Yaa ni nyaatanii laakiin fuffuun Kaameruun. Marqaa jechuudha bara. Marqaa keenya. Kaameroon hangafa kubbaa laaluu deemu saniin arge. Right, yaa sirrii. Kaameroon sanii lafaan qabaa warra. Achi lafa qonnaa qabdaa meetinuu? Lafa qonnaatiin achi qabaa. Isin eessa jirtan sasaki? Naaf takkitti wal bira jira. Hi. UK dha jirta? Yaa. Zakkii keenya UKtti as sirbaa meeqa sabootaan manaa takka? Takkitti gaafadhu. Nattiin kofli naa kaa ciroo gurgureetiin achi bitadhaa biyya qayyarachuu hin danda'u. Takkitti himii fi simbirti meeqa? Ani bakka ati jirtu hin beeku. Ani istiidiyoo baadiyyaatti kijibu zakkii. Ani atummaan karaa akka itti seentitti atummaan keessaa beekan. An keessa nannaqin. Asirbaayaan meeqa jee warra simbirti? Asirbaayaa bootaa manaa takka. Ani hin beeku. Zakkii waan akkanaa kana beekaa gaafadhu waa'ee fayyaatiin beekaa. Ni beekaami? Manaa wajjin ba'an war bootaa duwwaa irratti ijaarradhaa qorqorroo barzaafiin hin qaba asiin keessa. Hai! Indaan barzaafichi irraa si fidda. Jaffaaf. Osoo ooyiruu na dhaabbattuutiin achi bitaatu aaretti. Barzaafiin fayyadamuu hin dandeessu biyya kanatti. Meeqa sirbaa ni beektaa astii? Qoy. Takka tuqaa lama faadha. Miliyoona takkaa fi 200,000. Yaa kan achiiti kan Itoophiyaati miti kaa? Kaasii. Paawundi. Gannaaf kaa Itoophiyaatti. Ati isa achi gurguratu paawundiin gurguradhu maallaqa Itoophiyaatti gurguratiin jechiiti. Ati ደግሞ mucaan kun Itoophiyaa jira malee addeeffate. Wallaahi zakkiin adawwii keetii firraa dhorki. Istiidiyoo baadiyyaa wallaahi. Ayyakeetti gurguratee dhufu maali? Achi miliyoona takka tokko lamatti. Yaa kaagan takka ta'uu danda'e. Istiidiyoo baadiyyaa qarshiin kumni kudhan ka biyya kanaa dhaggeeffadhu. Kumni kudhan ka biyya kanaa maallaqa Itoophiyaa miliyoona takka ta'a. Xiqqaatti sharafa xiqqaatti. Yaadi gaa miliyoona takka tuqaa lama jechuun maallaqa Itoophiyaa gisee deebistu. Biliyoonaan kun lakkaa'ama. Kumni shan asii yaa miliyoona takka ta'a. Kun 10 miti bara.
No, gati marketatti isabeeti baran. Ka baankii bilaakin osoon ta'in akka baankiin noormaala wanni jaamutti. Yaa akkas ta'uu danda'a. Yaa minimamichi lakkaa'eef. Lakki isin akkamii amantan silkirra gartan malee maal ijaan isin harkanii isin lakkoofsisanii. Maallaqa dila kana hin garraboon nutu takka. Duuboo waan isin lakkaa'in akkuma silkirraa isinitti himan dhugaan seenaa. Silkirra yoo magarree duuba takkitti agartee jirta maallaqa dila kana. Hin agarre dhageeffadhu amma nuti bargatiin itti siimuu jirru an qarshii takkasiifin argawan jeemman qarshii 217 maallaqni keenya qarshii takkaa beekadhu yoo qarshiin takka akkana taatu taate qarshiin 5,000 akka masakkiin jeetti miliyoona takka ta'a jechuu maallaqa Itoophiyaa. Inda Oromoo. Fuul bitachuuf alabbaa duuba. Ay biidha barasti. Isaaf ree inni amma gana nama amma dhufuumi maal taate biddeena bitu suuraa maayila meeqa deemnee waan binnu zaki maal taate. Biddeenni bitama biddeen normaala. Of course fuulis akkasuma ree. Bayyaa'inat meeqa bayyaa'inat. Bayyaa'inat osoo hin taane qeyyoo xifaatu jira hoteela wantidha. Ka habashaafa ni jira. Bakka wanti paawundii 10 hin caalu. Jireenyi gaarii akkasa haa ruuza duwwaan meeqa. Ruuza kiloo meeqa. Duwwaa nyaata tokko kaa akka saadaan nu qonni tuwan. Saadaan kan nuti uffanni adiiroo. Nyaanni akka biyya keenyatti nyaannu bar fakkeenyaaf biyya keenyatti ruuza paastaa kana suugoo dalaganiiti suugoo diimtuu irratti naqanii akkasii nyaatanii. Nan jajjinaa isinitti dabarti. Abshirsi jechuu miti. Nyaana keessa namaan tanaasitti mana keetii godhatta nyaanni gisoo godhamu haalatti baatee nyaattu. Nyaata akkasitti hin dalagamu. Dizaanni nyaata itti dalagamu adda addaa akka achiitiif akkaasii jechuudha. Nyaata akkasii Oromoo mana ni dalagatti nyaata akkasii amma yuutuubarra laal inni hedduu jira nyaanni gosa biyya alawwan ni dalagamu. Nyaata akkasii suugoo watii adiimaa san manaffaa godhata namni boorrii keenya jechuudha. Hoteelatti jiru jechuudha. Hoteelatti nyaanni akka maqaanis wal addaa haalli dizaayinii itti godhamus addaa wanti hundi addaa. Galgalaan dura dhagoo isaa nyaaddatu namaan beeka. Galgala jalqaba dhuftu isaa nyaattanii beektaa? Mana nyaataa laalteeti nyaata firaa laaltee dubbistee manni arabaatti illee hedduu jira mana arabaa faasintee nyaatta. Allah kabooyyee namaa kannan jaantaraa dura. Yaa sani mana uummata adii ifraa laalte sani ifraa laal dubbisuu danda'u qabda ka laaltee itti himta takka ani boo kaawwanti nyaannu jettanii itti himu qabda. Allah kunoo mara kajawwee hunda si nyaachisan jaan. Mara jawween hin jiru booyyee jira malee baay'inaan. Allah nyaachuu jiran jawwee barana. Jawween hin jiru. Gurguddoo nyaatan sanoo wanni irratti silkii irratti. Sanaan hin garre garuu astii yoo gara wanti hin beekne gara chaayinaa kana fa'aa ta'e. Awwaara acha kana hunda osoo inni fiiguu mixmixaan tokkotanii nyaatani. San takkitti fa'aa gaafadhu. Nyaachaa jibbisiinu. Beekaa miitu qabatte bakka kanatti ni beekti. Bara osoo kana dura fiiguu qabanii barbareen tuqanii bashisha godhan osoo iyyuu gadda barsan as ga'ee isaa illee iyya. Nyaata akkasii uummata wanti isantu nyaata bara uummata ija xixiqqaadhaa wanti chaayinaa fa'aa gara wanti isantu nyaata malee wanti Awurooppaa wantuma nyaatti fakkeenyaaf booyyee baay'inaan nyaatanii uummanni keenya immoo fi uummata keenyaa fi arabni san hin fayyadamu. Akka qashan Uummanni biyya keenyaa kan kiristaanatu hin fayyadamu booyyee waan addaa. Kombursii hunda. Awwaatu amma lafa isaa hin bita. Haa Ameerikaa gaafadhu mee Ameerikaa magaalaa tarafa. Ameerikaa nama si gaafadhaa qoy achi bitatta'u Ameerikaa bitadhu achirraa kashe jaanii. Lafa qonnaatii fi bootaa takka tamanaatii fi lafa qonnaa aada sadii. Xarafa bitattala xarafa bakka rakasha. Gara wanti kana masaraa baagattu. Ni qabaa miseenni nu ooyiru. Eenyuuni?
Tiraampi. Haa Tiraamp ni qaba ga'ee. Namaan oolu gisee taraa namaa ni bada. Ni bada jaan taraa namaa guutuu namaan oolu inni. Wayi. Lafa takka Akka sistiroo jabaadhu awween daldaluu jira muuzfaa qabadhee yoo ta'e dasina jaatu qom. ayyee deemta lagisaki. Ayyee galatoomii galchuu keetti fedduu galatoomii.